Dhala namaa garuu bakka buusuu hin danda'amu. Seeraan gaafatamuu qaba malee ajjeefamuu hin qabu. Nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni SARON tuubee akkam nagaa keessan jirtu an nagaadha waaqayyoof haa galatu. Guyyaa irraa kan ammoo jechuudha sababa obboloonni keenya du'aniif maalidha? Yookiis immoo sababa maaliif du'anii obboloonni keenya kan meedaa walakkaatti yookiis immoo dirree irratti itti tokkofanii abiddaan guggubatanii abidda sijammar jechuudha. Sanaan guggubatanii dhumuun isaanii sababa maaliif balleensaan isaanii maalidha? Isa jedhudha haasofna jechuudha. Addunyaa kanarra gaafa namni jiraatu namni kamiyyuu addunyaa kanarra jiraachaa hin hafu. Guyyaa tokko hundumti keenya asirra harannee deemuudhaaf jirra. Namni addunyaa kanarra jiraachaa hafu hin jiru. Addunyaan kun illee akka waraqataatti marmaramtee deemtuudhaaf jirti yookiin immoo baduudhaaf jirti jechuudha. Addunyaan nuti irra jiraannu kun biyyoo yookiis immoo lafaa fi biyya nuti irratti wal dadhabne wal nyaannu tun dhiisnee keessaa deemuudhaaf jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloonni keenya kun maaliif du'an? Dhiibbaa uummata irraan geessanii, dhiibbaa maatii keessa jiraatan irraan geessanii, yookiis immoo fonqolcha mootummaa irratti gaggeessanii, yookiis immoo warroota ajjeesan sana lolanii, lola qabu moo qiimii qabu moo dura balleessaa qabu moo balleessaan isaan immoo maalidha? Sababa maaliif du'an? Kan jedhu irratti waliin ilaallaa jechuudha. Innis nama tokko ajjeesuu jiraachisuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Dhala namaa ta'e immoo sammuu ittiin dhalatee ittiin yaadu yoo qabaate jechuudha. Dhala namaa akka ittiin guggumu osoo akka waan barbaade ta'uu jechuudha. Hamaas ta'e gaarii dhala namaa du'utti waaqayyo hin gammadu jechuudha. Jalqabayyuu jechuudha. Ani akka kootti jechuudha. Tigiree ta'u, Amaaraa ta'u, Oromoo ta'u, Sidaamaa ta'u, Walaayittaa ta'u. Isaan kana keessa lubbuun tokkitti du'uun ittiin gammadu an akka kootti jechuudha. Hin jaalladhus das nan jedhu nan gammachiisu. Balleessa sana garuu fudhachuusaatu na gammachiisa. Balleessa sana. Fakkeenyaaf amma Tigiree waggaa 27 kan isheen cunqursaa turte, saba keenya miidhaa turte, qiimii sana ba'uurra haaloo kan namaa baasu. Lolaan keenya uumaa keenya isa jalqabnu kalaqetu nuuf lola malee nuti lolannee deebisuu irratti kumaatama hedduu dhiiga qulqulluuta hedduu dhangalaasaa jirra. Kanaaf iyyuu an akka kootti das nan jedhu nan gammachiisu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee as keessatti jechuudha obboloonni kun deemaa jiru. Sanuu homaa of harkaan qaban, uleettiin saree ofirraa rukutanii of harkaan qaban. Akkasiin suuraarraa argitan kanatti jechuudha. Akka suuraarraa argitan kanatti uleen harka jira, meeshaan harka jira. Nama rukutuuf deemu lolaaf qophaa'anii jiru. Anaaf gaaffii guddaa kan natti ta'e isa kanadha. Balleessaa godhan erga ta'e immoo jechuudhamti maaliif balleessite? Sababa isaa wajjin gaafatamuu qaba malee dhalli namaa ajjeefamuu qabu. Kanaafuu obboloonni keenya osoo waa tokko hin balleessin meeshaa lolaa qabatanii yookiis immoo fonqolcha osoo mootummaa irratti hin gaggeessin yookiis immoo akkuma kana uummata miidhaan jiraatiin yookiin immoo daangaa darbanii yookiis immoo balleessa tokko ta'uu hin qabaatin sababa maaliif ajjeefamu? Maaliif du'a? Hiyyeessi maaliif du'a? Dargaggeessi kichuun maaliif du'a? Rakkinni isaa maalidha? Keessan nyaatu moo keessan dhugu moo rakkinni isaa maaliif du'a? Maaliif dhala namaa ajjeeftu? Seerri dhala namaa ajjeesaa waraana hanga guggubaa kilaashiidhaan jedhu sun eessaa ba'e? Seerri kilaashiidhaan guggubaa dhala namaa jedhu kan lubbuu baasanirra kan foosa abiddaan gugguban kilaashiin nama guba. Isaan maaliif guggubata? Rakkinni isaanii maalidha? Maal balleessan? Cubbuu maal hojjetan? Moo carraan isaaniif kenname sirrii miti? Dhalachuun isaanii sirrii miti jechuu keessanii? Kana jechuun keessanii immoo waaqayyooti ka'uudha. Namni akkamitti sammuunsa akka yaadu naaf hin galu. Osoo balleessaa ni qabaadhe balleessaa koo gaafatamuu hin qaba. Fuula seeraa duratti dhiyaadhe malee ajjeefamuu hin qabu. Mirga ajjeefamuu miti mirga jiraachuudha kan biyya lafaarratti naaf kenname.
jiraadhee kee guyyaa kootti mun hin deemu. Sanarraa kan hafe garuu namni min ajjeesuudhaan mirga narratti qabu eessa jira? Nama laasun nama miskiina dhiiga qulqulloota kan gadi jigsitanii kan dhangalaaftan guyyaa tokko garuu yoo lafa kanarratti gubachuu dadhabdan yoo lafa kanatti xiixaan guggubattanii dhuudhaa baattanii Waaqayyo garuu akka isin guggubu inni isin har'a gadi jigsitanii dhangalaaftan idimee malee yookiis immoo kichuu karaa tambistan kun guyyaa tokko garuu abidda jannataa keessatti guggubachuudhaaf jiru. Hin dagatiinaa kana jechuudha. Waan nuti har'a facaafanne sassabbanna waan ta'eef gaafa duun wanti nuti sassabbannu waan har'a facaasaa jirrudha. Dhalli namaa akkasumatti miti. Qabeenya bade tokko qabeenya biraatiin bakka buusuu hin danda'amu. Dhala namaa garuu bakka buusuu hin danda'amu. Uumuu kan danda'u, fudhachuu kan danda'u, ajjeesuu kan danda'u uumaa isa jalqaba biyya lafaarra fideerraa. Kanaaf namni foon balleessi foon isaa addunyaa irraa kaasa. Isiniif agalu. Har'a lubbuu balleessine qiimi baaneettu. Kun garuu nurraa hin eegamu. Nutti haaramu dacheen keenya dhiigaan mancaateetti. Biyyi keenya lafa keessaa asii ol dhiiga fooricha, dhiiga qulqulloota. Biyya dhiigaa. Biyya dhugaan keessan jirre. Erga taatee dacheen keenya tutturteetti. Keessa darbitee immoo ol seentee gadi baastee addabaabayitti dhiiga gad jigsuuf dhuguu jalqabdee jirti. Ani garuu waan tokko dhaamsan isinii dhaama. Kiristaana ta'a, Musliima ta'a, Pheenxee ta'a, Ortodoksii, Kaatoolikii, Waaqeffata ta'a, kan barbaaddan ta'a, namni amantaa malee addunyaa kanarra hin jiraatu. Kanaafiyyuu qixa jirtanitti araara Waaqayyoon kadhadhaa. Biyyi keenya tasgabbooftu nagaa argattu. Akka kanatti walitti deemne akkanatti wal nyaachuu wal keessa deemnu wal fixuu fi wal barbadeessuu fi dheekkamsa Waaqayyoo ofirratti gadi fiduu ta'a malee nuti dhugumaan akka kanatti mo'icha argachuun dhugumaan akkatti jireenya itti fufuu dandeenya jechuun ulfaataadha jechuudha. Anaaf akka kootti gaaffii guddaadha. Nan surrame jechuudha viidiyoo sana ilaalee. Video sana ilaalaa. Video kana argitaniittu. Nan sururame jechuudhaan ofii kootti jechuudha. Namni akkamitti dhaabatee ajjeesi haduutu maaloo haadha ishee jedha. Namni haadhan qabu of jala. Obboleessan qabu, obboleettiin qabu, dhalan qabu. Aangoon har'a arganne yookiis immoo wanta nuti har'a goonu hundumti isaayyuu booriftaan nurratti raawwatamuuf jira. Sa'aatii har'aaf daqiiqaa kana har'aa beekna malee kan borii keenya hin beeknu jechuudha. Kanaafuu osoo of eeggataa goone hiyyeessi gadi baasne qaluu osoo dhiisne. Kan of harkaan qabne isa biyya diigu isa rakkoo godhuyyuu seeraan gaafatamuu qaba malee ajjeefamuu hin qabu dhalli namaa. Bakka bu'uu hin danda'u dhalli namaa. Lubbuun bitamuu hin danda'u dhagaa yaajama. Lubbuun bitamuu hin danda'u. Wanti bade tokko garuu wantoonni addunyaatti argaman garuu bitamanii bakka bu'uu danda'u maallaqaan gatii guddaa yoo ta'e. Dhalli namaa garuu argamu dhiisaa hiyyeessan boosaa garaa xinnaaf guddaa hin waadina. Keessa darbitanii garaa Waaqayyoo waaduu jalqabdan. Isin ilaala har'a nuti jechuudha. Akkatti gaafa goonu jechuudha. Waan homaalee nutti hin argamne nutti hin fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu gaafa achiin ka'e Waaqayyo wayyoo hunda keenyaaf wayyoo tokko himuudhaaf jira. Kanaaf waan gootan hubannaa itti deemaa. Dhala namaan ajjeesinaa. Nafsee gadaayin ta'inaa. Aangoon nama ajjeesi. Nama rukuti jedhu hin jiru. Nam tokko balleessaa isaa yoo balleesse jechuudha. Akkam beekutti kaleessa dheengaddas akkam ofii kiyyaa baradhettis balleessaa kodhaaf adabamuun qaba malee lubbuu balleessi kan jedhu seera isaa nagarreeyaan. Sorry yoon hin beeku ta'e na barsiisaa malee jechuudha. Amantaan kamiyyuu eeyyamanatti hin fakkaatu naan. Kanaafiyyuu waan gootan adda baafadha godhaa hiyyeessan boosisiinaa. Biyyi keenyas dirmannaa dhabdeetti. Kunoo hongeen bu'ee horiin bakkeedha. Namni qoonqoo du'aa jira. Hongeen itti bu'ee jechuudha. Ganaa abiddi yoo nutti boba'e immoo akkam goona.
har'oo milikkita dhiisneetu yookiis immoo isa miidhamaa jiru saba miidhamaa jiru horii dhumaa jiruuf dhiisnee nama ajjeesutti deebi'aa jirra. Osoo walii dirmannee tokkummaa fi jaalala qabaannee furmaata fidan jedha. Anillee kee kana erga aangoo qabaate aangoo jiraate kana gadi bu'ee gochuu qaba. Sabni yeroo dhumu hongeedhaan beelladoonni yeroo dhuman hongeedhaan boroo maal taati? Nama malee horii malee biyyi tokko biyya jedhamuu hin dandeessu.